Dhaabbanni UMG qindeessummaa waajjira Buusaa Gonofaa magaalaa Adaamaatiin hawaasa harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota ta'aniif deeggarsa akaakuu taasise. Hoogganaan michuu magaalaa fi giddugala tajaajila UMG damee Adaamaa Dr. Fayyee Laggasaa zayitaa fi daakuu nyaataaf oolu tilmaamaan qarshii 400 ol ta'u namoota 200 kennine jedhan. Deeggarsi kun qarshii 450 olitti waan tilmaamatu har'a godhame. Kunis baay'ina zayitii nyaataa 200 fi daakuu gara 200 namoota 200 ta'uuf harka qalleeyyii kana gargaaruuf kan asitti dhiyaannedha. Kunis akka waliigalaatti hawaasa kana bira dhaabbachuuf dhaabbanni kun kaayyoo qabate keessa isa tokkodha. Dhaabbanni kun kaayyoolee 3 qabatee as kalaa'ee kaayyoo san keessa tokko deeggarsa hawaasa harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota gochuudha. Dhaabbatichatti walitti qabduun riijinaalii aadde Maariyaamaawwit Bal'ataa hojiin tola ooltummaa hojii waaqaa fi nama biratti jaallatamaa ta'e waan ta'eef deeggarsa kana taasisne jedhanii fuuldurattis caalaatti itti fufsiisuuf qophii ta'uu himan. Namoonni deeggarsi isaan barbaachisu jiru waan ta'eef akka dhaabbata keenyaatti haga humni keenya danda'e deeggarsa yoo taasifneef gaariidha jennee yaaduun namoota 200 ta'aniif deeggarsa taasifneerra. Fuuldurattis caalaatti itti fufnee ni deeggarra. Itti gaafatamaan waajjira Buusaa Gonofaa magaalaa Adaamaa obbo Waadoo Abdulkariim kaayyoon Buusaa Gonofaa tokko aadaa wal gargaarsaa babal'isuudha waan ta'eef harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota yeroo garaagaraatti dhaabbilee adda addaa waliin ta'uun deeggaraa jirra jedhan. Dhaabbanni adda addaa dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbanni UMG jedhamu kun kanaan duras akka magaalaa keenyatti idarratti yoo gad xiqqaate gara nama 200 oliif deeggarsa adda addaa daakuudhaa fi qamadii adda addaa nu godhee jira. Ummata magaalaa Adaamaa keessatti dhaabbata ilaalcha misoomaa qabu, dhaabbata ummata biratti maqaa gaarii qabu, dhaabbata dhugaa aantummaa ummata agarsiisu fi yeroo ummanni keenya rakkatu harka qalleeyyiin keenya rakkatu bira dhaabbatee dhaabbata keenya gargaaruu keessa dhaabbata muuxannoo qabu. Har'allee itti deebi'uudhaan kan kanaan dura goone sun gahaa miti ammas harka qalleeyyiin osoo nuti jiru rakkachuu irra hin jiraatani. Yeroo ammaa gara ayyaana hiikkatti deemaa jirra kanarraa kaanee namni hunduu harka qalleeyyiin qaamni miidhamaan qaamni nageenyaa magaalaa kana keessa jiru gargaaramuu irra jiraata. Humna qabnuun ummata kana moggaa dhaabbannee akka magaalaa Adaamaatti gargaara yaadama jedhu qabachuudhaan Buusaa Gonofaa deeggaruudhaan guyyaa irra sooga xiqqaate hanga nama 100 hanga nama 200tti daakuudhaa fi zayitii adda addaa deeggarsi kennamee jira jechaadha. Hawaasni deeggarsa kana argatanis qaamolee deeggarsa taasiseef galateeffataniiru. Amma zayitaan 1,500 galeetiin ani haqimii kiyyaan kana bituu hin danda'u garuu mootummaa fi nama kan deeggarsu galatoomaa jennaan. Deeggarsa wanni arganne duqeetii fi zayitii argachuu keenya sirriitti itti gammanne ayyaana dhufu gizee maraayyuu hinuma nu gargaaru yaa ulfaatanii. Xumura irrattis waajjira dhaabbatichaa kan damee Adaamaa baname eebbisiisaniiru.